Yayyaa ashamaa harka fuune daawwattoota barii maltiimiidiyaa amma oduusaa kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu waliin kan isinii waliin turu an Hawwii Mahamudii hangafoota oduu. Amajjii 9/2020 hiriirri mormii guutummaa Oromiyaatti qeerroo bilisummaa Oromoon labsame yuunivarsiitiilee adda addaatti barattoota Oromoon eegalee jira. Darbe jechuun mudde 29/2019 poolisoota humna addaa Oromiyaa baatii 6 leenji'anii eebbifaman keessaa baay'inaan waraana bilisummaa Oromoo wabootti makamaa akka jiran maddeen keenya ibsan. Mootummaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedin durfamu sababa waboo balleessuu jedhuun Oromiyaa gola tokko tokko keessatti lola labseen uummanni Oromoo keessumaa lixa Oromiyaa Gujii fi Booranaa darara cimaa keessa jiran. Amma oduu bal'inaan. Amajjii 9/2020 hiriirri mormii guutummaa Oromiyaatti qeerroo bilisummaa Oromoon labsame yuunivarsiitiilee adda addaatti barattoota Oromoon eegalee jira. Bal'ina oduu Alamaayyoo Fiqaaduu waan qindeeffate qaba. Hokkaraaf shororkeessummaa mootummaan Abiy Ahmed uummata Oromoo irratti kallattii adda addaan gaggeessaa jiru mormuun barattoonni yuunivarsiitii Oromiyaa fi uummati magaalota Oromiyaa hedduun hiriira mormii gaggeessaa oolanii. Keessumaa barattoonni yuunivarsiitii Odaa Bultuum, yuunivarsiitii Hawaasaa, Arsii Asallaa fi Gobbaa akkasumas jiraattonni magaalaa Hararii fi Gobbaa mormii cimaa taasisaa oolaniiru. Mootummaan lixa Oromiyaa, Wallaggaa fi Kibba Oromiyaa, Gujii fi Booranaa irratti yeroo waggaa tokko oliif labsii Command Post seeraan alaa labsuun magaalota uummata gidirsaa fi shororkeessaa jiraachuu mormuun hiriirri kun akka gaggeeffamaa jiru maddeeleen keenya eeraniiru. Hiriira barattoonni hedduun uffata gaddaa uffatanii irratti hirmaatan kana irrattis dhaadannooleen Wallaggatti bokkaa miti rasaasatu roobaa jira, duumessi Gujii aara mana Oromoof foon Oromooti, namaaf manatu walitti gubataa jira, shororkaan maqaa wabootiin uummata nagaa irratti gaggeessamaa jiru haa dhaabbatu, Command Postiin Oromiyaa irratti labsame atattamaan akka ka'u fi kan biroos akka mul'atan beekameera. Siyaasa mootummaan Abiy gaggeessaa jiruun kan ka'e yeroo dheeraaf barattoonni Oromoo yuunivarsiitii keessatti ajjeesamaa turuun isaanii kan yaadatamu yoo ta'u, gaabbii ummati keessa isaatti baadhatee jiru kana haala jabeessuun mootummichi lola bal'aa Oromiyaa irratti banuun isaa tuffii qabu agarsiisa jedha ummati. Hiriirri mormii har'a taasifame kun qeerroo bilisummaa Oromoo fi qabsaa'onni gameeyyiin akka waliigala Oromiyaatti waamicha godhan guyyaa tokko dursee gaggeeffamuun isaa ummatni Oromoo sirna bulchiinsa Dr. Abiy irratti obsa fixachuu isaa kan ifa godhedha jedhu. Guyyaa borii gochaa mootummaan uummata Oromoo irratti taasisaa jiru dura dhaabbachuuf jedhuun waamichi mormii akka taasifame ni yaadatama. Torban lamaan darbe jechuun mudde 29/2019 poolisoota humna addaa Oromiyaa baatii 6 leenji'anii eebbifaman keessaa baay'inaan waraana bilisummaa Oromoo wabootti makamaa akka jiran maddeen keenya ibsan. Bal'ina oduu kanaa akka armaan gaditti qindeessinee jirra. Poolisoonni humna addaa Oromiyaa jedhamanii baatii 6 leenji'anii torban lamaan darbe eebbifaman heddumminaan waraana bilisummaa Oromootti makamaa akka jiran miseensi waboo tokko sagalee bilisummaa Oromoof ibsa kennaniin mirkaneesseera. Maddeen keenya akka jedhanitti dargaggoota nageenya magaalaa eegdu jedhamanii leenjii poolisummaa fudhatan muuxannoo lolaa gahaa osoo hin qabaatin dirree lolaatti bobbaasuun yakka guddaadha jedhu. Oromoo tokko Oromoodhaan rukutuuf yaaluunis yaada hamaadha jechuun gocha mootummaa kana balaaleffachaa jiraachuu ibsaniiru. Mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedin durfamu sababa waboo balleessuu jedhuun Oromiyaa gola tokko tokko keessatti lola labseen uummanni Oromoo keessumaa lixa Oromiyaa Gujii fi Booranaa dararaa cimaa keessa jiran. Bal'ina oduu kanaa akka itti qindeeffanne qabna.
Waraana mootummaan Dr. Abiyyi uummata Oromoo irratti bobbaasen godina Qellem Wallaggaa keessatti lolli cimaan adeemsifamaa jiraachuu namoonni gara Finfinnee dhufan dubbataa jiru. Lola torban tokko oliif adeemsifamaa jiru kanarrattis loltoota mootummaa naannaa magaalota Alam Tafarii, Canqaa fi Qeebbeetti argaman irratti tarkaanfii waboon fudhatameen miidhaa guddaan irra gahuu maddeen kun ibsaa jiru. Oduu wal fakkaataan waraanni mootummaa keessumaa naannaa Muggiitti ramadamanii waraana bilisummaa Oromoo adamsuuf ajajaman gara bosonaatti seenuu akka sodaatanii fi magaalaa keessa taa'anii uummata nagaa dararaa jiraachuun himameera. Loltoonni mootummaa kun mooraa keessaa ba'anii manneen daldalaa uummataa seenuun waan fedhan erga fudhatanii fi fayyadamanii booda kaffaltii dhoowwachuu fi sababa barbaadanii ergamaa wabooti jechuun namoota hedduu miidhaa qaamaa akka irraan gahaa jiranis dhagahamaa jira.